السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا جرت والحمد لله. الراس مو على وجوال مخين يتقول كل يفنو إسنتي إسني كبدي في جتورة إذا وني يجبدون جتورة وني فردين جواله هنيجا وان جبا جتوان الدنيا تنقول ترجع جواله خنا نمني رهدوني دبون دنده جتورة خنا في جواله هندم ما كينيا ودبون دندينيو kanaaf qulqullina jawwaala keenyaa haala ittiin eeggatan jechuudha. Aralleemmas sanuma isiniif qabadhee dhufe. Tanaan dura jechuudha karaa waastaappiitiin waan jawwaala keenya keessa seenee jawwaala miidhaa akka karaa waastaappiitiin jawwaala keenya keessa qoshaashni seenee jawwaala keenya hin balleessine isinitti agarsiiseen ture jechuudha. San durallee ammas piroofaayila gabbuufattanii gartee ammatti ofirraa ittiin qulqulleessitanillee isinitti agarsiiseen ture jechuudha. Arraas haalumaa aappii gabbuufadhaa jechuu osoo hin taane aappii irra caalaan keessan aappii gabbuusaa ooluu hin jaalatan jechuudha. Kanaaf jechuudha waanuma jawwaaluma keenya keessa seennee jechuudha ofirraa qulqulleessina jechuudha. Kanaan isinitti agarsiisaa. أنا نهردها ميجا مي بلاستورا سينا بلاستورا ردوينا جاتشو رجل كبا بلاستورا ردوينا eega pilaastoora irra dhooyne jechuudha gubbaa kanatti bakka gartee piroofaayilii mul'atu kana piroofaayilii kiyya mul'atu jechuudha isinis bakka piroofaayilii jiru kanatti warri googil banattanii jirtan jechuudha piroofaayilii kun akkuma kiyyaa kanatti bakka kana jira jechuudha warri ammoo googil banattanii hin jirre tuttuqaa sadii jira jechuudha. Fakkiin piroofaayilaa kun hin jirtu tuttuqaa sadii bakka kana jira jechuudha gaa namni googil hin banatin ni jira jee yaadu kanaaf bakka piroofaayilaa kanarra gaxxooyna jechuudha bakka piroofaayilaa kanarra akkasitti gaxxooyna kanaan booda kunoo barreeffama haala kanaan nuuf fida jechuudha. Kanaan booda barreeffama kanarra ka jalqaba irratti argamu kana manaaja aappiin the device ka jedhu kanarratti gaxxooyna jechuudha. Agartanii miiqni nama irra ofaa isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Kanarratti gaxxooyna. Kanaan booda kunoo barreeffama isa sadaffaarra jiru kana ammallee lammaffaarra jiru kana jechuudha. Isa walakkaa kana kan nama irra ofaa isinitti agarsiisu jiru kanarratti gaxxooytan jechuudha. Eega kanarratti gaxxooytan kunoo aappiin haala kanaanii kunoo akkanatti jirti jechuudha. Haala kanaan akkanatti jirti. Aappii akkanatti jirtu tanagaa abdeet godhachuu qabna. Aappii kanatti abdeet godhii jettee jirti isiinuu abdeet godhuu qabna jechuudha. Bakka takkatti jawwaala keenyaa aappiin jawwaala keenya irra jirtu hundi aappii jawwaala keenya irra jirtu jechuudha. Abdeet godhii ammatti dhuftanii bakka kana abdeet kaansel bakka kaansel ol jiru kuni abdeet ol jira waan akkasii gattuqee fi kaansel ol jihee jechuudha. Abdeet irratti deebisee isinitti agarsiisuudha. Abdeet ol jedhami bakka kanarratti dhooytan jechuudha. Bakka abdeet ol jiru kanarratti akkasitti gad dhooytan bakkuma takkatti abdeet isiniif tahaa jechuudha aappiin. Bakkuma takkatti aappiin abdeet tahaa jechuudha. Kanaafi akkasitti bakka takkatti abdeet godhuu dandeenya aappii jawwaala keenya irra jiru jechuudha. Amma agartaniimi haala kanaanii isi akkasitti abdeet oolis irratti dhooyne haala kanaa jechuudha. Bakka takkatti kun abdeeti tahaa isin ammoo ani shabakaa kiyya laafaadha waan ta'eef harkisaa jira isin ammoo dafee bakka takkatti akkuma ammaa bakka takkaa maraa jiru kanatti yeruma takkatti isiniif gabbuusa jechuudha. Kana hunda isaatu jechuudha. Kunoo amma akkanatti wal jalaa darbaa jira kiyyalleen tokko tokkoon jechuudha bakka takkatti osoo hin taane waan shabakaan laafaa ta'eef. Kanaaf jechuudha haala kanaanii amma kaansel jeeti kun akkanatti bakka takkatti maraa jira reefu abdeet ol je'emi amma kaansel ol bakka takkatti kaansel ta'uu jira haala kanaanii jechuudha amma seentanii ani amma guyyaa waa xiqqoo dura kaniin bakka kana dhufee abdeet godhe jechuudha aappii asirratti argamu aappii jawwaala keessanirraa hundi aappiin keessan ooppiin ta'ee jiraachuu qaba aappiin keessan banaa ta'ee jiraachuu qaba jechuudha waan akkanaa kanaatiitu jawwaala keenya miidha pilaastoorallee ammas haala pilaastoorallee gartee gadi nuuf hin buufne godha jechuudha. Kanaafi
ammatti seennee bakka kana qulqulleessuu qabna. Ammallee karaa biraa deemee isin garsiisa. Amma kana akkasitti keessaa baana. Amma keessaa hin baay'isin ammoo hanga inni abdii isinii godhuu teessanii eeggachuu qabdan jawwaallee keessanii shabakaan keessa waan jabaa ta'eef jecha. Ani immoo laafaa waan ta'eef nu tursiisa jechuudha. Kanaaf hin keessaa bahee akkasitti isin hanga isiniif abdeettee bubu'u eeggachuu qabdan jechuudha. Amma bakka biraas seennaa. My file kan jedhu seenna jechuudha. Faayila irra deebi'ee isinitti agarsiisa. My filein kana gaanamuu jawwaala irraa ni qabdanii kan jechuudha. Wanni adda addaa suuraan wanni jawwaala keenya keessaa nuti qabnu as keessatti argama beektaa. My file kan jedhu kana irratti gadhooyinaa fi kana. Egaa irratti gadhooyinee kunoo wanni hundi jechuudha. Viidiyoo jira. Kuni viidiyoodha. Viidiyoo, audio, viidiyoo hundi imeejii hundi jechuudha. Aappiin wanni hundi asitti argamti jechuudha. Daawunloodiin. Kanaaf himee amma audio kanarratti hin dhaha. Audio jawwaala keenya keessa jirtu agartanii? Kunoo ani akkanatti immoo audio jawwaala keenya keessa dilli kun jirti jechuudha. Akkasii gadtuqeetiin dhaggeeffadhee. Kan hundi isaa irra deemee gadtuqee dhaggeeffadha jechuudha. Kan jawwaala keessatti dhiifachuu barbaade dhiifadha jechuudha. Kan ammoo ofirraa kaansil godhuu barbaade kaansil ofirraa godhaa jechuudha. Amma duuba deebi'ee ammas karaa viidiyoo irratti hin dhaha. Viidiyoo irratti eegaan viidiyoos taniin dhiifachuu barbaade akkasitti ol oofeetiin taniin dhiifachuu barbaade dhiifadhaa taniin haquu barbaade immoo agartanii amma waan gosta akkaatiitu meeqa ta'ee jira. Takka 2 3 4 5 waan gosta akka kana heddummaatee jira. Kanarraa kalama lama ta'e amma laal kunii fi kunillee gosta kunii fi kunillee viidiyoo takka jechuudha. Viidiyoo waan lama ta'e ifirraa massaatanii akkasumas waan gartee hin jaalanne jawwaala keessatti ifirraa haquu barbaadde waan isin hin fayyadne ifirraa haquu dandeessan jechuudha. Akkasumas imeejii irra dhooytan. Imeejii irrattis dhooytanii suuraa barbaaddan ofirraa haqxanii asitti gaa suuraa isinii fida. Kanaaf ani naqame suuraa haquu barbaaddanii ofirraa haqxanii dhiifachuu barbaaddan immoo ni dhiifattan. Haala manaa fi kanatti my faayiliin kun haala kanaan isinii fiduu dhabuu danda'a. Kan akkasitti isin amma akkanatti